Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota faamilii Orootuu weelkama shama harka fuunee hordoftoota kiyyaa bakkuma jirtanitti nageenyi rahmaanii kadhuma hin qabne alaaf biyya keessaa hundi keessanuu xiqqaa guddaa osoo hin jenne nageenyi keessan haa qaqqabu. Egaa viidiyoon kee kanarratti qabadhee dhufee namoota ganama yeroo hirribaa kaatan gara dalagaa keessanii ruhiin teessan nyaata isin didduu isa kanatti fayyadama. Inni kun badur kittaa wala badur shi'aa jedhama afaan arabiitiin. Itti fayyadama isiniin jedha. Galgala maankaa tokko isa kana bishaan burcuqqoo tokkotti naqxanii bulchitanii egaa bishaan burcuqqoo tokkotti naqattanii bulchitaniin booda amma kana bishaan burcuqqoo tokkotti maankaa tokko naqadhee bulchee jira. Eegasii ganama ka'eetiniin kun akkuma bulchisanitti daa'ima maankaa tokko itti dabalatanii loomii gimmaasha itti cuunfitanii walitti dabaltanii dhugdanii jechuudha. Namoota ganama yeroo hirribaa kaasan ruhiin keessan nyaata diduu jechuudha. Akka hirribaa kaanii nyaata yooma san nyaachuun namoota ittiin tolle jechuudha. Maaliif isa kana yoo dhugdan uummata akkuma nama waan nyaate kanatti akkuma san faayidaa hedduullee qaba. Namni hin beekne jiru mana arabaa keessatti bakka hundatti ni argama. Faayidaan isaa baay'ee guddaadha. Jarri faayidaa isaanii waan beekuuf yeroo hunda itti fayyadamanii jechuudha isaan. Maaliif dawaa hunda isaatu faayidaa isaa sirriitti beekanii jechuudha. Inni kun baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Qaama keenyallee akkasuma yoo isa dhugdan akka nama waa nyaate kanatti garaan keessan uummata akka hin beela'ullee nyaatallee hin barbaadu jechuudha. Akkuma argitan kana ani loomii gimmaashatti cuunfadhee geessee daa'ima hanga maankaa tokko ta'u tilmaaman itti naqadha jechuudha. Isin maankaa tokko yookaan tilmaaman itti naquu dandeettanii. Amma itti naqadhee jira waan na barbaachisu mara amma waliin dhiyaatanii jira. Haaluma kanaan akka wal fudhatuuf jechuudha. Daa'imaa fi loomii itti dabalatanii maankaan waliin dha'ee akka wal fudhatu akkuma argitan kana daa'ima kun of keessaa diimatu daa'ima. Haala kanaan garaa keenya qullatti akkuma hirribaa kaane jechuudha. Hedduu takka faayidaa qaba. Yeroo qaamni keenya furdinni isaa dabalee ulfaatinni akka malee qaama keenyaa nu dadhabsiisu kun gahee guddaa qaba. Faayidaa guddaallee qaba jechuudha. Akkuma san furdina barbaachisaa hin taane ittisuufillee faayidaa guddaa qaba. YouTube keessatti barreeffatanii yoo ilaaltan Google keessatti barreessitanii yoo ilaaltan doktorri baay'ee irraa dubbataa jira wanta kana. Daa'imaa fi loomii itti dabaluun halkan bishaan maankaa tokko naqanii bulchanii eega ganama hirribaa kaaniin haala kanaan daa'imaa fi loomii itti daballee waliin geenne garaa qullatti osoo waan nyaanne akkuma hirribaa kaaniin dhugnaa jechuudha. Itti fayyadamaa. Fayyaan faayaa, fayyaan dhabinaa faayidaa hedduu qaba. Kana jarallee gaafattanii faayidaan isaa maali jettanii kana gayaa ima isinii hima. Faayidaa isaa tokko akka namni itti fayyadamuu barbaadu. Egaa araba garaa laaftuu rabbi isiniif haa taasisu. Isin garuu itti fayyadamaa yoo argattan hin gaafatinaa. Takka namatti himus hin barbaaddu. Akka itti fayyadamtullee hin barbaaddu jechuudha. Maaliif kan dalagaa jiru sihi yeroo dalagaa kee talaytutti wanta faayidaa viidiyoo namoota hedduu barsiisanii bishaanitti burcuqqoo tokkotti maankaa tokko waan akkana kana fuutee naqxee kun firee isaallee isinitti agarsiiseetiin jira. Maankaa tokkotti naqattanii bulchitanii ganama kaatanii daa'ima maankaa tokkotti guutanii dhuguudha jechuudha. Faayidaa baay'ee nu fayyada. Uummata akka garaan keenya akka amma nu beela'u namoonni tokko ni jiranii. Garaan isaa nama akka beela'u jechuudha. Isa kanaaf kun baay'ee faayidaa guddaadha. Uummata akka amma nu beelessu gizima takka misaa kursii guyyatti yeroo 3 nyaatta.
amma nu beelessu sun waa takka furdinna malee uma takka bu'aallee hin qabu. Maaliifi kuni faayidaa hedduu qaba. Firiin isaa akkuma amma asirraa argitan kana kun sirriitti kaameera dhiyeessee isiniin mul'isaa isiniin jira. Isa waan akkanaa kana yoo argattan itti fayyadama isin jedha. Maqaan isaa Badur Kittaa walla Badur Shi'aa jedhama. Kana lamaan keessaa dagadhee maqaan isaa kana lamaan keessaa tokko jechuudha. Badur Kittaa walla Badur Shi'aan kunniin lamaan keessaa tokko talbaadha. Talbaleen guddinsa garaatiif faayidaa hedduu qaba. Viidiyoo isaa yeroo biraa qabadhee dhufa.